السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانتم خيسنو سلامتاتي سنيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أيه ما شاء الله. ما شاء الله. ربي سن الرجالته خيري جي رمضانا والرؤى مشت ربي سنا تاسسه. ما شاء الله ما شاء الله. شير ولي قدا خيري والبرانجو في ستي قد فردا نمو جي خيسن بعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبسا كمال عبد الرحمن. توكلت على الله. نمو بريد مقام ما شاء الله. أبو موسى زياد شيخا. شير ولي قدا شير ولي قدا نما يدو برانجا. خيري رمضان خيسار راكو دفل جراتوكو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله أرومو. أيه سنفين يقال إن شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. نما دبلا وقوتني جرتني إن شاء الله. خانس الرد كبتا خانس بود يا ربي فلي سجل دان فيديو بود الرسكو درافلتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وزين قلوبنا بالإيمان وأنار بصائرنا بالقرآن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كينيا خليسا واي رمضان الرا رمضاني أكا إني تقاچنته رمضاني الصيام جنة. أكما نبينا عليه الصلاة والسلام يسومني قاچنا جيتي أكني همتورا قاچنا نمافته أكني قما إرغاريتي نما جيجيرو. رمضاني أكا جي جيجيرماته جي إسا خيستي نمني عقلي دان عبادة دان يادان واحد دان كيسي جيجيرمو كته دبني تره. رمضاني فرصة للتغيير. هيري جيجيرماتي hiree nama jijjiirama fedhuuti. Namni dhukkubsataan gara fayyaatti, rakkataan gama bal'inaatti, kaan ni jijjiiramaa, kaan jijjiirama rabbi kadhata. Jijjiiramuu niyyadha. Niyyaan ulamaan islaamaa akka jaan niyyatul mar'i khayrun min amalihi jaan. Niyyaan ilma namaa hujii isaa caaltii. Akka waan argatanirraa waan abdatantu caalaa afaan Oromoo jaansanitti. نيان هجي عالتي جان
fakkeenyaaf ni beeytan namicha warra banii Israa'el keessatti yeroo dur jechuun nama 99 ajjeesee erga nama 99 ajjeese boodaan jijjiirama jaalatee firraa nin toobadha jechuun iyyatee osoo toobaadhaaf deemuu biyya itti rakkoo tana badii tana hojjeterraa biyyarra gaariitti deemee jijjiiramu osoo karaa deemuu karatti ruuheen isaa baate. Seenaan isaa beekamtuudha. Booda maleekaan warra ruuhee warra jannataa fuutuu fi maleekaan ruuhee warra ibiddaa fuutu irra wal lolte. Maleekaan ruuhee warra jannataa fuutu namichi kun toobaadhaaf gara biyya toobaatti niyyatee deemuu jira. Saniifuu nuututti haqa jaan. Maleekaan tun ammoo namichi kun takkaa khayrii dalageen beeku. Nama 99 ajjeese. Nama 100 ajjeese. Maal 99 midhaan 100 sheekha tokko hedduu ilmi hin quwatiniin guute. Nama tokko caabidee rabbi gabbaruu dhaqee nama 99 ajjeese. Rabbiin naanii araaramaa jee gaafannaan jeetti iyye ilmuma nama muslimuma nama 99 ajjeefte jennaan ati si diddii isas ajjeesee 100 guuttatee deeme. Duraan 99 nama 100 guuttate. Ilmiin xiqqoon abbaa ajjeefti jaanii ilmiin abbicha ajjeefte. Cirraa ulamaan ilmiin xiqqoon abbaa ajjeefti jaan. Kanaaf namichi sun niyyaadhaani jijjiirame. Niyyatee akkuma karaa bu'eeni ajallitti ga'ee akkasii maleekaa warra jannataa fuutee warra jannataa ta'e jechuudha. Kanaaf soomanni gaachana jechuun hamtuurraa namaaf gaachana. Soomanni hiree jijjiiramisaati. Soomanni dirree leenjiiti. Bakka itti namni leenjifamu. Bakka itti namni amala fokkotaarraa gara amala gaariitti jijjiiramu. Beekaagaa jijjiirama jechuun namni jijjiirama feene ni jira. Inna Allah laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim. Rabbiin akka ati keessa jirtu sirraan jijjiiru yoo ati if jijjiirte malee. If jijjiiru kan nuti irraa dubbachuu jirru jechuudha. If jijjiiru gama irra bareedaatti, gama haala irra gaariitti, gama irra caalutti. Akkana jechuun kiyya hujii irraa hirribatti jechuu miti. Hujii dhiisutti jijjiiramuu jechuu kiyyaa miti. Ramadaanni ji'a jijjiiramaati. Dirree leenjiiti. Dirree namni keessatti jijjiiramu. Yaa Rabbi. Yaa Rabbi. Warra Ramadaana kana keessa jijjiiramu irraa nu taasisi. Warra Ramadaana kana keessa gamarra caalutti jijjiiramu nu taasisi. Ni dandeessa. Waa cufa jijjiiraan si yaa Rabbi nu jijjiiri. Takkalleen siin duubatti wanni siin duubatti murtaa'u. Wanni siin duubatti hin jirtu. Yaa Rabbii keenya akkarra caalu nu jijjiiri. Ramadaanni dirree jijjiiramaati. Bakka ilmi namaa itti jijjiiramu. Bakka waa hunda Rabbiin itti namarraa jijjiiru. Beekaa jijjiirama hoggaa jennu miskiinummaarraa gama durumaatti. Dhukkubsatuurraa gama fayyaatti. Rakkinarraa gama ballootti. Gabrummaarraa gama bilisummaatti. Injifatamuurraa gama injifannootti. Jijjiirama jechuun kana. Ragaan kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa waa'ee Laylatul Qadrii dubbatu fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim. Wanni amata baranaa hojjetamu hundi halkan kana keessa murteeffamtii jira. Baajanni amataalleen halkan kana keessa murama jira. Halkan Laylatul Qadrii san keessa jechuudha. Yaa Rabbi warra Laylatul Qadrii kun namu nu taasisi. Nu akka khayrii walii himu. Nu akka khayrii walirraa dhaggeeffatu. Nu khayrii oomishatu. Nu quraana qara'u. Nu ibaadaa godhu. Nu salaata salaatu. Nu sadaqatu. Nu niyyaan teenya toltee gama khayriidhaa qalbii teenyaan deebi'ee jiru. Rabbiin warra halka san kun namu nu haa taasisu. Obboleeyyan kiyya. Daawwattoota na daawwataa jirtan jiini Ramadaanaa ji'a jijjiiramaati. Ji'a jijjiiramaa maasiyaarraa gama xaa'aa Rabbiitti. Kufrummaarraa gama iimaanaatti. Jallinarraa gama qaceelluutti. Namni lubbuunsaa wasa hooytee badiileen inni dalagu qalbii isaa dandeessite gama qulqulloominaatti, gama toobaadhaatti, gama qaceelluutti, akkasuma gama niyyaa gaariitti. Gama niyyaa gaariitti. Warri yeroo isaanii bilaashitti taphatan. Yeroo isaanii guban, yeroo isaanii balleessan, gama yeroo isaanii itti fayyadamuutti. Warreen amalli isaanii namaa wajji waliin galle, namaa wajji waliin taane, gama haala irra gaariitti yeroo jijjiiraman. Namni bakka deemu numa aaru, kan makiinatti aaru, kan biyyatti aaru, kan dhagatti aaru, kan namatti aaru, kan mukaacitaa hundatti aaru, bakka deemu aaraa deemu, kan
guyyaarraa aarrisaa arriitti baasaa deemu jechuudha. Umrii isaa isa gabaabsaa deemu, fayyaa isaa isa balleessaa deemu. Warreen akkasii aara sanirraa gama tasgabbiidhaatti, nama hassaduurraa gama nama jaalachuutti, nama jibbuurraa gara jaalalaatti, nama wajji wal dhabuurraa gama walitti araaramuutti, gama nagayaa wajji jiraachuutti. Akkana jechuun walumaa galatti guututti ramadaanni yeroo ilmi namaa namni rabbitti amane keessaa'uu hiriiroo isaa akkaataatti rabbii wajjiin jiraatu jijjiiru, hiriiroo isaa lubbuu isaatii wajjiin, hiriiroo isaa warra isaatii wajjiin, hiriiroo isaa fira isaatii wajjiin, hiriiroo isaa ollaa isaatii wajjiin, hiriiroo isaa hawaasa isa cinaa jiraatu hundaa wajjiin, akkasuma waan rabbiin uume hundaa wajjiin jireenya isaa guututti yeroo ilmi namaa jijjiiru jechuu ramadaan jechuun. Namni ibaadaa laaffisu gara ibaadaa jabeessuutti, namni salaatul jammaan salaane gama salaatul jammaa salaatuutti, namni salaata yeroo irratti hin salaane gama salaata fardeessee yeroo irra salaatuutti. Akkasuma ammas ramadaanni yeroo namni qur'aana rabbii qara'utti jijjiiramu, waan biraatirraa, waan maalaa yaa'aniirraa, waan faayidaa hin qabnerraa. Fakkeenyaaf namni keessaa'uu yeroon amma jirru kunni beeytanii yeroo ilmi namaa sooshaal miidiyaan yookaan miidiyumoonni jedhan guututti intarneetiif kun hayaata namaa balleessee abbaa manaatiif haadha manaa wal dhoorkee mataa keetiif lubbuu tee wal si dhoorkee fayyaa tee si dhoorkee ija tee si baysee amala kee si jijjiiree gara biraa si oofu yeroo san keessatti yeroo namni gama miidiyuma kanaa'u garatti fayyadamuutti jijjiiramu. Miidiyaa jechuun halaal jechuun dandeenyu, haraam jechuun dandeenyu, meeshaadha akka seefii waraanaati, yookaan akka seefiiti yookaan akka meeshaa lolaati. Meeshaan lolaa yoo harka qabsaawaa seenti meeshaa qabsooti, yoo harka shiftaa seenti meeshaa badii balleessaati, meeshaa badiidhaati. Fakkeenyaaf seefii takka yoo namni shiftaan karaarra taa'ee nama saamu harka qabate, namichinis shiftaadha, seefiinis meeshaa badii jaamti. Meeshaatti waa hin balleessan, meeshaa waa onsitu, meeshaa waa balleessitu. Sooshaal miidiyaan akkasi. Miidiyaa wanni jaan intarneetni silaaxun zuu haddayni, meeshaa qara lamaati. Gam tokkoon khayrii sii mura, gam tokkoon sharritti mura. Akkuma amma nuti hadiisaa qur'aana gorsa adda addaa walii dabarsaanii jirru kanatti yoo feete khayriin fayyadamuu dandeessa, yoo feete hayaata keetiin balleessuu dandeessa, yoo feete yeroo teetiin gubdee balleessitee yeroo tee ji'a torbaanit deebistee, torbaan guyyaat deebistee, guyyaa halka sa'aat deebistee, sa'aan tee daqiiqa sirraa deebiti. Osootuma kana gorogortu, osootuma kana laayitu faayidaa takka keessaan fudhanne maa laa yaa'anii jechuudha. Nabiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaa'anii. Islaaminaan namaa tolu wanni beekaniin waan faayidaa hin qabne ofirraa dhiisuuni. Maa laa yaa'anii waan faayidaa hin qabne, waan jiruu ta'e keessatti duniyaas hin fayyanne, akhiraas hin fayyanne, fayyaa qaama keetiitis hin fayyanne, beekumsa keetiis hin fayyanne. Akkanumatti garagalchaa oolta, as garagalchite, achi garagalchite, wanni keessaa fuutu hin jiraatin. Kanaaf yeroon amma nuti keessa jirru jiini ramadaanaa kun yeroo namni hattaa intarneetallee gama khayriitti itti fayyadamu, gama khayriitti itti fayyadamuutti jijjiiramu. Jijjiirama jechuun khayriitti hojjechuu, khayrii wanni hojjetaniif ربنا سبحانه وتعالى قرآن ساخي ستكجو وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. خيري دلقدا خيري جراقدا أكا ملكويتني في أكا دنياتي ملكويتن أكا آخرتي ملكويتني في هيجا. خناف جيني رمضانا جي جيرامات جي خيست دوني أرجو جي إسا خيست نمني هركسا قدوم فما دا قلق فمي ورساتي المانساتي فرساتي أكا سمو أولا مسكينا yeroo namni keessatti arjoomu jechuudha. Beekigaa arjumma jechuun gaafa nagayaa qofaa miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti yogguu dubbatu warra kennatu jaa fi sarraa'i waddarraa'i, yeroo gammachuutiis yeroo rakkootiis, yeroo hojiin jirtuus yeroo hojiin hin jirrees, amata koronaatis amata koronaan hin jirrees harka diriirsuun nama muuminaa biratti yeroo hundaa'u tokko jechuudha. Rakkoo fi balloo keessatti warra kennatu san rabbiin quraana keessatti faarsa. Kanaaf jiini kun ji'a jijjiiramaati. Ji'a isa keessatti namni gara du'aa'ii jijjiiramu, rabbi kadhachuutti, kadhaa rabbiitti. Kadhaanis beeki taji'a kana keessaa nabiin sallallahu alaihi wasallam waan jedhe salaasu dacwaatin mustajaabaat,
دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر خدان نما سدي أكان قبلمتو لا في الربوتي لا فامتي لا في الربوتي دعائي نما صومنا قبو دعائي نما زلممي دعائي مسافرة رواية غريتي دعائي هذا أبان الماني خدتن حديث برات مو ثلاث لا ترد دعوتهم نما سدي دعائي سانين ديبتو الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم نما سدي خدان ساني قدين ديبتو وهم بربادن سن أرغتن سدين كم نما صومنك أبو هنگا فروتي هنگا فروتي خيساو يرو فروت جروسان جيجو إماما حق أدلو سنيس دعائن ساك إبالمتو إماما حق أدلوس دعائن سانيك إبالمتي سدفان دعائي ميدا مادا نما ميدام نما إسا ميدت خداتي نما إسا ميدت يو خداتي ميدامان كن يو فاجرتي اللي رواية غريتي يو كافرتي اللي نما ربيتي كفر اللي يوخا نما بديد لقول ليوتي ففجوره على نفسه بدين سالو بوسارت زلما نما كدنان كيبلمتو لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فإن الظلم يأتيك شاعرين عربا كنجي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا يو دنديس نما دنديس زلمين زلمان ربي سرك أتا سيرفو هل كان كي يا ربي نما نزلمي خنا ني أجرت نما نميد خنا ني أجرت يا ربي رانا خفن يا ربي كان يسقول يسك أتا دعاء إنسا إيتي وان دربة سن نمر أويتو يجو قناف باتين باتي دعايتي باتي خيست يو ربي خلاتن وان كأتن سن ربي نمرك إبلو باتي يرو في بلاش التكلمة بليسني متي أكلمت أني إنترنتي يرو جبني متي بيخيجا نبينا عليه الصلاة والسلام وانجي لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وياك يا ما نمت كل ميلا بكت عبت الرافوري أتشجعون دندو هجا وأفري راجافة موت أفران سنغوتو نسي أمالي أن عمره فيما أفناه عمري ساوان كيسفت دردق ما ساوان اتفت وريسا إيسا أرغتي إيسا بليسي أنا هندا وياك يا ما راجافة متملي ميلا فورون دنديسو بكت عبت الرا خناف جيني رمضانا جي إيسا خيست نمني رفا يدمو جي إيسا خيست نمني خيري هدوم بيسو جيسا خيسن نمني صلاة صومنا أكسما خيري أدادا صدقاء هاتو غاري دبجو هاتو عمل غاري أخلاق غاري وان غاري جاء مو خيست هدوم بيسو همتون أمو خيست تكاتو مالف سبب نساء قلبي نما نجي جيرمتي جيني خون جي جيرمات قلبي نما اللي إسا خيست نجي جيرمتي قلبي تيتو جي أخنا خيست نجي جيرمتي يجو أكم جي جيرمتي دويني أرجاتها هفتان نمني هفتان إبادارتي هفنان درانيسو إراتك آتي أكسما جاللتي أتي خيريك أبدو ندبل جاللتي أتي نماك أبدو ندبل أمل نما غوتو تي سببا قلبي نما جيجيرموتين إسا خيستي جيجيرمو ججو خناف جي خنا خيسا ور خيري أو مشتو جي خنا خيسا ور خيري أداد دلقة ربنو هاتاسسو أكن ما وجين نمني صومني هونغوس نمجرى خواتك كان جيخنا خيسا ومشتين باني أكنبين صلى الله عليه وسلم دي سيخيس الدبتي رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع صومنا ندوجرا بيخي صومنا ندوجرا خصومنا سارا بيلا ملي غلطن قبل ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر وري هلكن صلاة رابطي سجدا بلوس الدوجرا خصلاة ثاني ترى قاطرا ملي فايدة كل رامبوفن جاء النبي حديث سيخيس الدبتي حديث برات مس رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له فنيان إسالة فتها رقم هاتك آت ربي سهاتك إيسو نما رمضان للرسيني رمضان خنا خيسا وصو أرارم ربين أرغتين لك إيه خيسابه لك إيه خيسابه وچون يرون إسا يرو سا خيستي وصو وان ربين إسا أرارمون هن هجتين وصو أرارم ربين غافتين أرارم ربين ران أرغتين قيان صدومن كن كتلومي قيان لينجي صدومن كن كرتلومي يجو حديث براتي نبينا عليه الصلاة والسلام وانجي قياتوكو من برا قبتو البه آمين جي لما فاو تركان فتي آمين جي
sadaffaa ol tarkaanfatee aamiin jedhe. Maaliif yaa ergama rabbii kanatti aamiin jettaa jennaan bar Jibriiltu na dhufee jecha tokko naan jee aamiin ji na jalaa naan jee. Maali jechi sun? Man adraka shahra ramadaana falam yughfar lah, nama baatiin ramadaanaatti dhuftee ramadaana keessa araaraman argatin haa hoonga'u rabbi rahmatarraa haa fageessu je'eeti aamiin ji naan jee. akkasitti aamiin jalaa jee nama haadha abbaa isaa dhaqqabatee isaaniin jannatan seenin hoongaawe rabbi isaa hoongaysu jee aamiin ji naan jee aamiin na jechisiise marraa sadi. akkasitti nabiin alayhi salaatu wassalaam dubbate. kanaaf namni khayrii baatii tanaa hoongawaadha jechuudha. yaa rabbi nun hoongaysin, yaa rabbi baatii tana keessatti nun hoongaysin, yaa rabbi nama baatii tana keessatti khayrii adda addaa carraaqqatee oomishatee ji'a ramadaanaa kana ji'a leenjii guyyaa 30 kana ji'a 11f leenjii fudhatee gama ji'a 11 san gammachuun leenjii fudhatee deemu yaa rabbi nu taasisi. guyyaan kun guyyaa laafaa isinitti hin fakkaatin. guyyaan tokko osoo qur'aana isa keessatti hin qaraane, osoo isa keessa rabbiin kadhanne, osoo isa keessatti zikrii adda addaan goone, osoo isa keessatti hin sadaqanne, osoo isa keessatti khayrii takka namaaf nasiihaa yaanne, waan khayrii takka osoo hin dalayne guyyaan tokko isinirra hin dabrin. guyyaa miti sa'aan isinirra hin dabrin, sa'aa miti daqiiqaan isinirra hin dabrin. ramadaanni fursaa laa ta'uud, hiree waggaa akkasii malee hin deebine. baatiin tun baatii rabbiin khayrii adda addaa akka keessatti dalaynuuf nuun badhaase. kanaaf soomana keenya rabbi nurraa haa qeebalu, quraana keenya rabbi nurraa haa qeebalu, zikrii teenya rabbi nurraa haa qeebalu, du'aa'ii teenya rabbi nurraa haa qeebalu. أسأل الله لكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة. رب ورّا رمضان خنرّا خيري أومشتو ورّا خيري رمضان فؤتي سنكيفتي قما جيخو تكوتي دبر ربنا هاتاسسو إن شاء الله. الراف أنقر منا قد فردا قلتوما والفادا ندقي فتشو قيسنيف قلتوما نسنين جا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.